Jaarsaas artistee namoonni haga danda'an rakkina jiru afaaniin haasawaan fuudhuu harka mokkoruudha malee harkaan walitti deemuun iddoo ulfaata. Biyya namaa tana keessatti asis saayid biyyee tokko harkaan boksiidhaan walitti deemuudhaaf baatii shancaa nama takka qaama isaa madeessite waggaa meeqasitti farada. Lubbuu namaa jireenya Awurooppaa biyyoota alaa tana keessatti iddoo ulfaatan. Namni yoo waliin galiin walirraa deemudha. Lubbuu walii baasuu wal miidhuun hin barbaachisu. Ittaansuudhaani namoonni tokko tokko amma taajuun duraan nama akkanaati taajuun farshoo dhugaa jaartii taa maal godhee jedhan. Taajuu personaalii walitti dhiyaannillee ni beeka. Taarika isaatis hedduu na qabsiisee ni beeka. Taajuun nama gaariidha. Garuu nama fiigalee nama dubartii walii yeroo baay'ee turuu hin dandeenye. Namni kun uummanni isaa gargar. Normal personaalii nama gaariidha taajuun. Nama waan akkanaallee ni godhattee yaaddu miti. Kun qadrii rabbiiti waan rabbiin itti farati. Badii akkanaa dalaydee atis jireenyi kee akkana ta'aa jedhee waan duraan katabamee fi tare malee. Nama agdalanis ammoo farshoo dhugee maali jedhan sanillee waan raan agarreen. Wajjimaa wajji qamaanee wajjiin taphannee gargar baana ture. Dhugus ammoo sun dhimma isaatiif karabbiiti malee waan asirra Oromoon amma takka farshoo dhugee yookaan ammoo wallistoota maali jedhan siigalee hin barbaachisu. Badii dalagee rabbi itti faradee bileen godhuun isa barbaachisu. Bakka badii isaa nama eenyummaan isaa hin beekamne fitti hin dhiyeessina. Maaliif isaanuu wanni fuudhanii nama kana kaampii kaanii waan birootiif miti bara siigalee. Hattan waraqaa qabu kanaahu daayireektii hoggaa UN fiddu baadiyyaa keessa qubsiisanii bara. Namni kun hanga amala isaa oowwaa yookaan kan Afrikaadhaa kan achi baafatuu jedhaniiti baadiyyaa keessa qubsiisan siigalee kaayistireessa qabuus achumatti iyyee haa fixatu waa hunda haalaa fi amala isaa achitti haa fixatu jee siigalee waan akkanaati jira. Garuu nama eenyummaan isaa hin beekamne akkana jettanii maaliif obboleessa keessanuu hin taane wanni ta'uu qabdan fageessuudha qabdan firra. Ta'a akkasiiti obboleeyyan kiyya gorsa isiniif haa ta'u warroottan biyya namaa kana keessa jirtan wal qusadhaa. Yoo wal loltanoo walloluu kana keessa waa hedduu bada waan ta'eef fakkeenya taajuu shurrubbeetirraa fudhadhaa. Jaartii isaa ajjeesee ilmoo isaa dhabee faamilii isaa dhabee mucayyoo isii ajjeesee akka ilmoon isiidhaa haadhaan waliin agarre godhe jechuudha. Siigalee waan hedduu nama gaddisiisaati. Ijoolleen neetwoorkiidhaatiitu wanni godhe ta'uun oolu. Waan hedduu nama gaddisiisaati. Wanni ammaan tana deemaa jira. Kanaaf obboleeyyan kiyyaanii dhaamsi kiyya kana fakkaataa sagalee mucayyoodhaa hedduudhaan na bira jira. Garuu mucayyoo waan duutee jirtuuf waan takka illee wanni godhuu dandeenyu hin jiru. Guyyaa lama hanqana kanaaf isii waliin hin dubbatin. Kanaaf isii waliin dubbisin guyyaa lameen kana qofa jechuudha. Hanga suuraan Facebook irra deddeemtu kana naafi mucayyoo waliin dubbisini malee achi dura nagayumaa waliin haasa'u turre gaa wanni goonu hin jiru jechuudha. So kana nageetti fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii qabaadhaa. Tana fakkaatti obboleetii teenya Rabbi rahmata haa godhuuf waa takka illee godhuuf hin dandeenye. Tana warroottan kijibeettanis mucayyoon duutee jirti dhugaadha. Rabbi rahmata haa godhuuf du'aa godhaadhaaf. Ni dhageema. Warroottan ergattanii ture wallaahi sa'aanis kuttee jirti barugaa guyyaanis hojiidha. Yoo sa'a harkanne walitti deebina yoo wanni walitti nu deebisaa jiraate arraaf asirratti dhaabna. Yeroo gaarii qabaadha.